Maggaarajaan suni garabbiin na gargaaree guyyaa sana narraa tarseen siin jedha walumaa gala dhibba na keessaa badee jibbi musliimaa ni qabuu fi ifin hin dubbisan waayee musliimaa hedduu hin fedhu. Booddee lik gaafanii sana godhe booddee maaliif haraamiidha rabbi biratti hin jaallatu rabbi baay'ee baqqaadheetan kan keenya waaqa isaanii sodaatan baay'isuu waan meeqa goote ምንም I don't care ወንበሪራ teessee kaffalta. Booda waa'ee musliimaa kana itti dhiyaachuutti hin kee chaansii immoo yeroo jalqabaatiif eessa nagaa hojichi dassee kombolcha. Dassee indaallee musliimadha. Gaafa dhaqee musliimaa kanatti baay'ee niiqee gaafa niiqu rahaa bakka kan rabbii isaanii sodaatanii kan namaaf safuu qabanii kan nama kabajanii kan nama jaallatanii kan qabanirraa ofii agabuu bula kan sii kennu musliimni bara. Boodaan waa'ee musliimaa achitti kataayetan quraana kana tirii sabuuseetan oromiffaa jira appilikeeshinii ammallee jira. Sabuuseetan bargit yaa haga naan galu garuu nan dubbisa normaali numan dubbisa. Waan hedduu ani gaaffii gaafadhutu achi keessatti arguchittin kee okay yaara haa lakkaasintu maggaarajaa nu gidduu kaayetu dubbii kan akkasuma wazaggaabaa ture dheetanu 2014 kaasee waa'ee musliimaa qo'achaan ture maalaan odiitti federaal sanaayyuu hin jenne federaal odiitiin achi na kaasee amma immoo jeequmsa taanaan elektiriidhaan nu baasee gara Amaaraa Kiliniitti nu erge akka carraan hoogganaan ture achirratti Amaaraa Kilinii keessa nan deeme musliimota hedduutti taniiqee waa'ee dhugaa jiru nan baree maalitti murteessee dhumarratti ani musliima ta'uun dirqama inni jalqaba inni ganamaa musliima akka ta'e nan baree bakka namni kamiyyuu musliima akka ta'e ayyee bakka amantii kiyya isa ganamaatti deebuun koo dirqama zarmaan jiree koo keessa baay'isoo musliimiin jiru yaadamus maaliif waan yaadamu bakka barnooticharraa kan ka'urraa kan ka'etu booddee dhaan dhufee 2014 kana guutummaas akkatti cannaqamaa ba'eetan amma immoo waan ta'e hojii mootummaa kanaan dhiiseetanuu kan pirootestaantii inni jiyoon xiqqoo tokko jirti. Dirjitiin kun jirti. Dirjitii sana nan dorgomee yaa'u sababii wal beeknuutii fi nan galee maallaqa gaarii nan argadha nan galee gara eessaatti na bobbaasanii gara Direedawaa Jijjigaa kan. Achi gaafa na bobbaasanii achitti bakka nama na dheetan deemi maaliif achis nan fedha koo ture. Eessa feetannaan wayi Jijjigaa wayi Harar wayi Direedawaa na geessaan jedhe Direedawaa deeme ayyee bakka. Inni deemee akka carraa ta'e wanti ta'e gidduutti ture nama ta'e dhiis inni sanaafu yaa'u hattuunis hin jirti nama ta'e osoo hin beekin gaafattee hin tureetu. Nageessin jedhe gurbaa tokkooni. Ayyee dheetu wanti ta'e godheetu ni haafu normaal no. Inni fashalabbee karaarraa malee beekootii isaasi. Gidduutti maal ta'ee na dhukkubee busaan na dhukkubee gara Finfinneetti tolan deebi'e. Naa yeroo sana gabaabaafaa jala galeetanuu na galchaan jedhaan. Maaliif takka achitti miidhame miti. Finfinnee kana booddee baabaafaa jala galee. Galchaa na galchaa innumantumaa nagaanii nan galchaa ana shaadaa qabachuun fedhaa na galchaa shaadaa qabachuun osoo jedhanii akka carraa obboleettiin tokko agarteetu Naatinaayir kan jedhu na galchaa jettee natti fakkaata yoon dhagadde. Booddee nan galee yaa rabbii na galatu. Shaadaa kun nan galee lakka pirootestaantonni baay'ee sin jala galeen hordofuu ture riikardii godhan fakkaata. Guruupii bananii maal godhanii wanta ta'e godhaniitu hoogganaasa kanatti argisiisan fakkaata. Hoogganaan inni sun sa'aatii 6 keessa naan guyyaanaa dabalee hojii sana akka dhaabdu jedhee Aayishaallah ani rabbiin argadhee waanaaf waan akkamitti ani harkaa miila qaba sammuu qaba. Otoo achi keessa hojjetaa jirtu Islaamaa qabatte? Otoo achi keessa hojjettu gara Islaamaa qabatte? Eegaa. Okay. Achi gara Islaamaa yeroo dhuftu gaafsa nagaa akka Attasaa Ustaaz Ahmed Nawaamanii akka Baabaa Riyaad bira galeen achiiti shaadaana si qabsiisee guyyaa san dalagaayyuu qabda turte jechuudha. Eegaa. Erga shaadaana. Dalagaa. Torbeetti birrii 8,000 nyaadha bar torbeetti. Hoogganaa ta'een dhaqe supervaayizarii dabar torbeetti 8,000. Okay. Mee egaa gizee gara Islaamaa kanatti dhuftu waa hedduu jira tokkoffaan maatiin kee kiristiyaanaa dalagaa itti jirtu dalagaa jaraa keessa inni jiyoon ka Prootestaantii keessa dalagdaa sanummoo የማህበረሰቡ ተጽዕኖ አለ ተጽዕኖ yookaan dhiibbaan hin jira sana akkam jettee yaaddamee otoo yaadetti galti moo yaaddee dhuma itti seente yoo furuun wanni kun natti dhufe akkamiin ta'a jettee?
buusee baasetti yaade bara 2014 kaasetti yaaduutti kaasee bara 2014 ji'a 5ffaa keessa kaasetti yaaduutti ka'e. Yoon ammatti gale akkaman godhaa balaa maaltu akka dhufu hunda sabar yaadee buusee baasee waa tokko duwwaan akkanaaf gadeetu jira. Maalinni ani booroo yoon du'ellee jannata rabbi akkan dhaadu. Amma osoo galgala wanti ta'e ammatu wanti ta'e tarii dhageessan ta'a. Ani Indeema malee keessi kiyya gammachuu guddaa qaba. Natti sodaadha. Normaalii osoo du'e ani shaadaa qabadhee bara. Minim maayilidda. Kanaaf waa takka miti. Inni guddaan garuu osoo dhugaa kanan barsiisiin yoo dachii kanarraa keetu xiqqoo natti kan na gaddisiise sana uummata kiyya osoo hin barsiisiin osoo haala jiru dhugaa jiru reyaalitii jiru osoo hin barsiisiin tarii isa hidhutu xiqqoo natti dhaga'ame wanti galgalaa marii itti buuseen baasee tarii maatiirraa adda bahuun akka jiru. Hiriyoota duraarraa akka bahuun adda akka jiru, hojii irraa adda bahuu akka jiru, du'i akka jiru, qalamuun tarii akka jiraatu, waan hedduun akka jiraatu. Baay'ee amantaa sana keessa ture koo aarsaa hedduu kaffale bare ni beeku, hundi isaanii ni beeku, wallaahi billaahi hedduu ni beeku. Ani sa'aat ganama osoo cireenyaatiin sa'aatii 2 been sa'aatii 12 miilaan daandii deemeen inni gaafii bokkaan irratti roobee gaafii lolaan na fudhatee deemee wantan murteesse tokkoof aarsaa hagam hin kaffalaa. Aarsaa gaman kafalati daa'ima akkamitti waan akkana aarsaa kafaltanaan jiru. Waan ani itti amane tokko waan hagam beeku tokko. Anamma ispeeshaalii waan achi sana hunda sahaas keelee jalqaba haga dhumaa waan an beekuu fi isa asitti immoo akka murteessu kan na taasise sana hunda isaa waan an beekuu fi kun anaaf waan ari'atamuun tarii jiraachuu danda'a, jibbamuun jiraachuu danda'a. I don't care. Anaaf lubbuu kanaa jenneta galuun naa wayyaa. Amantiin ani koo dhiiga Kiristoos duwwaadhaan jenneta galuun kun soba tasa hin jiru. Amma maal jedhama? Cubbuu waan barbaadde bocaa ooltee yoo barbaadde